Yoo harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaarraa oduu isaa kanaan isin dhageessisaa oduu waliin an gammachuu Tsaggaa'eeti. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaan oomisha dinagdeef barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffachuun alergii dabaluuf kutannoon hojjetamaa jira jedhan. Oomisha dinagdee hawaasa keenyaaf barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffachuun alergii dabaluuf kutannoon hojjetamaa jiraachuu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsaniiru. Hojii misoomaa inisheetiivii cimsuun dinagdee cimaa ta'een ijaarras jedhaniiru. Hojiilee misooma inisheetiiviin mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa jiru keessaa tokko inisheetiivii misooma lawuzii ta'uu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin kan ibsan pireezidaantii Shimallis akka Oromiyaatti barana lafa hektaara 2,225,395 irratti facaafamuu ibsanii jiru. Dacheen biyya keenyaa kan itti facaasan kan biqilchitu qofa osoo hin taane oomisha akka lawuzii alergii keessatti hiika guddaa qaban oomishaa jirti jechuunis dabalataan ibsaniiru. Ammas oomisha dinagdee hawaasaaf barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffachuun alergii dabaluuf kutannoon hojjetamaa jiraachuus akeekaniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kibbaa daawwannaa hojiif Finfinnee galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kibbaa Paark Jiin daawwannaa hojiif magaalaa Finfinnee galuun isaanii gabaafamaa jira. Paark Jiin wayita Finfinnee galanitti ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa fi qondaaltota biroon simatamaniiru. Paark Jiin turtii isaaniin qondaaltota olaanoo mootummaa Itoophiyaa waliin dhimmoota hariiroo gam lameenii fi walta'iinsa damee hedduu biyyoota lameenii irratti ni mari'atuun kan eegamu ta'uu ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Abbootiin qabeenyaa 269 kaapitaala doolaaraa biliyoona 3.4 galmeessan eeyyama fudhachuun hojii eegalan. Abbootiin qabeenyaa 269 kaapitaala doolaaraa biliyoona 3.4 galmeessan eeyyama investimentii fudhachuun hojii eegaluu koomishiniin investimentii beeksise. Koomishinichi raawwii hojii bara 2015 ministeera pilaanii fi misoomaaf dhiyeessuun gamaggamsiiseera. Dameewwan qonnaa, oomishaa, indaastirii, albuudaa fi teekinooloojii odeeffannoon abbootiin qabeenyaa bal'inaan hirmaachaa jiraachuu koomishinarri koomishinii investimentii Aadde Lalisee Nameen ibsaniiru. Bara baajataa xumurame abbootiin qabeenyaa kaapitaala doolaara biliyoona 1.6 qaban waliigalteen mallattaa'us dabalataan eeraniiru. Damee manufaakchariin piroojeektoonni 71, tajaajilaan piroojeektoonni 22 fi qonnaan piroojeektiin tokko hojii eegaluus kaasanii jiru. Piroojeektoonni kunniin oomisha doolaara biliyoona 448.3 baasan alatti erguu dubbachuu isaanii ragaan ministeera pilaaniif misoomaarraa argame ni mul'isa jechuun FBC'n gabaaseera. Barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa naannichatti deebi'uu waan hin dandeenyeef Finfinnee akka turan taasifamuun himame. Barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2015 qoruuf yuunivarsiitiiwwan biyyattii adda addaa keessatti ramadamanii turan gara naannoo isaaniitti deebi'uu waan hin dandeenyeef magaalaa Finfinneetti akka turan taasifamuun himameera. Sababa walitti bu'iinsaa iddoowwan naannoo Amaaraa baay'ee keessatti itti fufee jiruun karaan cufamuu hordofee barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraarraa gara naannolee biroo ergamanii turan. Erga qormaanni xumuramee booda gara iddoo dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye Addis Istaandarditti himaniiru. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf gara yuunivarsiitii Dambidollootti ramadamee kan ture barsiisaa yuunivarsiitii Gondor Indaalammaa Uwwaale hojii qorumsa itti ramadame erga xumuree booda qindeessitoota eejensii qormaataa irraa itti bilbilame gara yuunivarsiitii irraa dhufeetti deebi'uu waan hin dandeenyeef iddoo yeroodhaan keessa turu kan qophaa'eef ta'uun itti himamuu ibse. Akka Indaalammaa jedhutti barsiisonni guyyaa kaleessaa Finfinnee ga'an yuunivarsiitii siivil sarviisii keessa akka turan kan taasifaman yoo ta'u iddoon qophaa'e waan guuteef iddoon biraa hanga qophaa'utti eegaa jiraachuu hime. Barsiisaa yuunivarsiitii Gondor kan biraan gargaaraa piroofeesaraa Siisaay Asaamiree yuunivarsiitii Asoosaatti ramadamee qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoraa turuu himuun sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun Finfinnee turuuf dirqamuu himee jira. Durgoon guyyaa mootummaa irraa nuuf kennamu 420 kan hin caalledha. Isa keessaa immoo persentiin 40 iddoo bultiif jedhamee irraa kutama kan jedhe gargaaraa piroofeesaraa Siisaay. Kaffaltii durgoo kanaan qofa magaalaa Finfinnee keessa turuun nutti ulfaata jedhe. Kana malees walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun mindaan ji'a adoolessaa kan isaaniif hin kaffalamne ta'uu himeera jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Lammiilee 35,000 ol daandii irraa kaasuun hojiin dandamachiisuu geggeeffamuun ibsame. Bara baajataa xumuramee 2015tti lammiilee 35,870 daandii irraa kaasuun hojiin dandamachiisuu geggeeffamu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Hojii kana geggeessuuf baasiin barbaachisu mootummaan uwwifamuu dursaan koree kominikeeshinii fi quunnamtii uummataa malaakuu baay'ee himaniiru. Akkasumas sagantaa misooma seeftineettii magaalaan lammiileen jireenyi isaanii daandii irra ta'e 4,905 fayyadamtoota ta'uu ibsaniiru. Gandoota 8,630tti gamtaa deeggarsaaf kunuunsaa hundeessuu fi kanneen duraan hundeeffaman cimsuun deeggarsi maallaqaa fi akaakuu garaagaraa birrii miliyoona 410 fi 660 ol hawaasarraa walitti qabamuun himanii jiru. Kanaanis lammiilee 89,012 deeggarsa taasisuun akka danda'ame ibsaniiru jechuun FBC'n gabaaseera.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti hammaachaa jiru akka isa yaaddessu ibse. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanom walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti hammaachaa dhufe dhaabbanni isaanii daran kan yaaddessu ta'uu ibsanii jiru. Dr. Tewoodiroos rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate ilaalchisee barreeffama gabaabaa karaa Tiwiitara isaaniitti maxxansaniin hokkara naannoo Amaaraatti mudateen daandiiwwan waan cufamaniif akkasumas tajaajilli intarneetii waan adda citeef deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi quunnamtii taasisuun ulfaataa ta'eera jedhan. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi hidhattoota naannicha keessa socho'an faannoo jedhanii kan of waamanii fi humna nageenya mootummaa gidduu hammaachaa kan jiru yoo ta'u geejjiba lafoo fi qilleensaa akka adda citu dirqamsiiseera. Kana malees kutaalee naannichaa hedduu keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhuma torban darbee keessa imala gara magaalota naannoo Amaaraa kan akka Gondar, Dassee fi Laallibalaa taasisu yeroof addaan kutuu beeksisee ture. Boodarra immoo imala gara magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daarittis taasifamu addaan cituun beekameera. Daayirektarri olaanaan tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa fi hoogganaan Komaandi Poostii labsii yeroo ariifachiisaa to'atu Tamasgeen Xurunee ibsa kaleessa miidiyaaleef kennaniin hidhattoonni naannoo Amaaraa keessatti socho'an godinaalee, aanaalee fi magaalota muraasa to'achuu ibsaniiru. Haa ta'u malee Komaandi Poostiin labsii yeroo ariifachiisaa kun naannichi yeroo gabaabaa keessatti gara nagaa fi sochii idileetti akka deebi'uuf hojjetaa akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanom walitti bu'iinsi rakkoo fayyaa hawaasaaf dhiibbaa kallattii akka qabuu fi sirna fayyaa biyyattii irratti rakkoo hammaataa kan geessisu ta'uu eeruun yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa michoonni gargaarsa namoomaa waliin hojii hojjechaa jiran akka hin gufannee fi dhiyeessiin taasifamu akka hin danqamneef naannoo Amaaraa keessatti sirni fayyaa naannichaa xiyyeeffannoon akka eegamu hubachiisaniiru. Kana malees hunda caalaa nagaan akka bu'uu dhaamna jedhan jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen amma dhageessan ture qophiiwwan wiirtuu hafan waliin turtii gaarii qabaadha.